Hello, akkam jirtu? Fayyaa nagaa keessanii ani jira obboleettii keessa. Sagaleen na deebii normaalitti qaayyeessuudha. Nageenyi gooftaa isin haa baay'atu akkam jirtu? Fayyaa nagaa keessanii ani jira obboleettiin keessan galata Waaqayyoo. Baga jiraatanii, baga har'a geessanii, baga eegamtanii, warri isinitti tolee jirtanis, warri yaaddoo keessa jirtanis, warri dhiphina keessa jirtanis, warri sodaa keessa jirtanis, warri niitiin keessa sin jaanjessaa jirtus, warri ishii sin jaallattee harkarratti sin baachaa jirtus, warri maallaqa sin dhoowwattes, warri biyya galuu sin dhoowwites, warri biirota akka sin deebitanii hojii hin geeddaranne sin dhoowwites, baga nagaan eegamtanii sa'aatii ishii anamma isinitti dubbachaa jiru kana geessan. Nagaan baga eegamtanii daqiiqaa nama isinitti dubbadhaa geessan. Maaliif jennaani Waaqayyotu nama jiraachisa. Allah keessa Rabbii keessan sin uume isatu sa'aatii kana isinii kenne. Baga jiraattan isinii jechaan obboleettiin keessanii akkuma beekamaa ta'e warri haddisii dhuftan maatiin haa ta'a. Warreen turtan laayikii tuqaa viidiyoo ko piliis viidiyoo kunaa daawwadhaa. Fayyoo jaalalaa haadha ko yuutuubii haannaa yuutuubii baay'ee yuutuubii jala warri jirtan anaafis maatiin haa ta'a. Hunda dandeessu jalallee warri jirtan Iyyaasu Birraallee Maayikii Horroollee maatiin haa ta'a maaf hin mishkilaa okay? Maatiin haa ta'a viidiyoo kollee daawwadhaa. Fedhii keessaniin dirqama miti. Laayikiin mutuqaa hin irraanfatinaa hin irraanfattu yeroo baay'ee hin irraanfattu Waaqayyoon sinaa eebbisuun irraanfatinaa. Ani yeroo tokko viidiyoo nama tokko jaalladheera taanaan tola. Jedhe laaluun laayikii tuquu fi koomentii barreessuun hin yaadadhu na irraanfadha. Mucaa kiyyaan tashuu fi dhaggeeffama. Nan irraanfadha jechuudha viidiyoo nama tokko naan laalu laayikii tuquu fi koomentii barreessuu fi nan irraanfadha. Itoo laalaa jiru jechuudha nan irraanfadha dhuguma nan irraanfatama. Akkana isiniin jecha har'a waan ajaa'ibaa tokko yookaan immoo gaaffii gara keessan dhufe gara koomitii isiniif dhiyaate gaaffiin kuni ana gara koo dhufu isin dirqama akka isin gaafadhu ta'ee jira. Gara keessan dhufee tokkotu jira. Dhugaadhumadha. Wantichi siidha qoosaa miti. Namni namaaf mukti mukaaf gaaddisa mukti tokko muka tokkoof gaaddisa ta'a. Yookiis muka tokkittiin gaafa dhaabbattu latee baalli isaa kun ija yeroo godhatee jedhu baalli isaa ija miti baalumoo godhatee wallatee jedhutti tokkittii kana dhaabbatee akkanatti baay'atee maal ta'e damee godhatee jechuudha. Namni namaaf qoricha namni namaaf hin barbaachisa. As taa'ee akkamitti achitti ishiidha maalan godhaafi jechuu dandeessu tokkoon keessaan maaliif haalli yuutuubii waan isin hin galleef haalli isaa waan isin hin galleef haalli as taa'ee fageenyatti nama gargaaru yaadaan waan isin hin galleef maal ishiidha godhare maal odeessitee as baatee nu as zirraa akkamitti achitti akkas gochuu dandeenya jechuu dandeessu adoonnu akka namichi. Ingiliffa sanarratti dubbachuu koof dhiifama akkas miti. Maallaqa miti kan ittiin nama gargaare nama oolcha yaadaan illee nama oolchu namni jiraachuun isaallee nama oolcha. Qubni kun kophaa ishii dhiqxee of hin qulqulleessituu kun itti dabalamtee malee qubni kophaa isa wayicittuudha nama haraarsuu godhetan. Waggaa jaan kana 2006 jettee laala qubni kiyya jettuudha asumaan isinitti agarsiisa. Akka carraan ol fuudhe yeroo biraan haasaa citiisa amma sanitti himu. Kanaafu kuni kophaa ishee of hin dhiqxuu kun itti dabalamtee wal qulqulleessitee malee. Maaliif isiniin jechaa jira waan isiniin jechaa jiru sababii isaa isinitti hima. Sababni isaa obboleettiin koo tokko Beeruutti jirti. Ishiitu dhaamsa kana isiniif ergee yookaan immoo akka isin biraan ga'uuf wanti kuni tuttureera. Yoo isiniin jedhu baay'ee cinqatii guddaa keessa jirti baay'ee rakkina guddaa keessa jirti. Maaliif akka isinitti himuu dhufe namni bakkuma taa'u taa'ee silkii isaatiin nama gargaaruu hin danda'a. Yoo ana beektanii silkii koo namaa kennitanii namni naannoo Adaamaa naannoo Sabbataa naannoo Finfinnee kana keessa naannoo Boolee naannoo Buraayyuu naannoo maali jiru kuni na dawwalee na argatee isa argadhee dhimma keessan sana biraan ga'uuf hin danda'a. Idduma teessan teessanii silkii nama tokko beektan taanaan nama sana hidhaarraa yookaan rakkina san jalaa baaftanii jirtan. Kanallee akeekadhaa deema. Kanaafan achi teessanii bichaa miti silkii keessaniif yaada keessanii namaaf bakka jijjiiruu hin dandeessu yookaan nama gargaaruu hin dandeessu inni isiniin jechaa jiru. Anaa wajjiruu jechuudha. Obboleettiin koo tokko maal jettee jirti haasaa isinitti hin dheeressu dhugaadhumadha gara ishiitti yaada ishiitii waan ishiin keessa jirtudha isiniif hin dabarsa. Yeroo biyya kana majammara deemte Dubaay deemte majammara yeroo biyya kana deemte
mucayyoon kun maqaa ishee Loomii jedhamti. Sagalee ishee fi footoo ishee akka ol bahu hin barbaanne sababni isaa nama baay'een na beekaa obboleewwan koo na beeku jettee haati ishiillee dhiyoo kana jalaa miidhamte nafsi isaanii amaaru baay'ee mucattiin gadda guddaarra jirti. Baay'ee reefuun dhiyoon baree biyaansii dhiyoon baree maaliif hin dubbattu tu sagalee ishee majammara haadhe gaafa na dubbiftee sin dhaggeeffachiise hin boosisunu anu nan boo'e otoo ishee hin beekin maaliif sagalee ishee hin dhaggeeffadheeru maaliif hin dubbattu hin boosi. Namni hundumtuu wanti hundumtuu maal akka ta'e beeku wargaate koo miidhamtee waan biraa irratti fakkaata na boochisaa itti hin boosi. Obboleettiin kun footoo ishee akka ol bahu hin barbaanne sagalee keellee si waraabee ergadhu jennaan ishee jettee turte. Deebitees immoo obboleewwan koo baay'een firoonni koo na beeku. Ishiin Dubaay jirtitti na beeku. Ta'eeraa fi haalli mijateeraa fi itti na beeku. Waan ta'eef ati gisti adaraa karaa kee bakka hojii akka naa barbaadamu. Kastaamaroota maamiltoota yookaan obboleewwan kee hordoftoonni kee bakka hin jiru itti naa himiiti akka isaan bakka hojii naaf geeddaran naa godhi. Kanaafuu rakkoo guddaa ga'een jira. Majammaraan naan deemee Dubaay hin deemeette. Dubaay hojii barbaadachuu dhaqeeni hojiidhumaaf deemee Dubaay hojii dhabnaanii Dubaay hojjetta asuma jedhaniiti na goomsanii ani hin beekne Beeruutitti na dabarsaniitti. Erga Dubaay dhaqxee biiroo kee turte hojii hojjetta asumatti. Mana hojii keessa deemtaadhanii fuudhanii itoo ishiin hin beekin Beeruutiin geessanii. Akka ishiin itti beektetti sirriitti waan ishiin keessa jirtu. Achumarraan Beeruutiin geessanii Beeruut dhaqxee maallaqi Beeruutiin haa kaffalamaa xiqqoodha jettee haala ulfaataa keessa jirattee baay'ee natti ulfaata jira hojiin illee jettee baay'ee natti ulfaata jette. Sammuu ishee diigamee jira. Haadha ofii dhabde. Sammuu ishee baay'ee diigamee jira. Hojiin mijatee fi hin jiru. Biyya manaa nan hojjedhattee manaa baatee maallaqa masara daldaalaa kaffalte sana hin jirtu. Sinii galee waan isheen miidhamteertu. Adaraa isanarra jiru sinitti dabarsaa adaraa naan jette. Karaa keellee yoo haalli naa mijate ijoolleen karaa kan kee yookaan obboloowwan kee yookaan hordoftoonni kee karaa kee botaa naaf argani biyya biraatti nan jijjiirradha. Niitiidhaan na baasi mana keeti jennaani biirootti si deebisanaan jettee biirootti immoo na deebisannaan na deebisuu diddee birrii immoo naa dabalannaan naa dabaluu diddee birriilee naa dabalannaan naa dabaluu hin diddee arra si geessa qoy biiroo bora si geessa biiroo naan jetteetuma jettu waggaaf jejjaa ta'een jira. Maal laaf wayyati gisti adaraa waaqatu madaalaalamii maaloo waaqatu walitti si wajjin na fide ergisi baree sammuun koollee amma tokko akka tasgabbaa'u ta'ee jira. Boochillee dhiiseen jira. Wayaadha kootillee bo'aa hin jiru adaraa bakka hojii kanaa naa jijjiiri. Ati ijoollee baay'ee beekta waan ta'eef isaan Beeruuti Jiddaa moo maaliin jiranaan jettee yoo barbaaddan amma dawwalee akka ishiin isinitti himtee bakkicha akka isin qeeyyartaniif maaliif waan qabatamaan barbaachisaadha waan yeroon kun yeroo itti viyuu namni guddifachuuf sobuudha waan ta'eef hin amantani. Viyuu guddifachuuf tigisi sobdee asirratti ol baatee naan jechuu dandeessu dhugaama waaqayyo si jiraataa ta'an kanaaf miti fedhii keessa yoo ta'e ilaala na guddisaa malee waan sobaa danda'een hojjedhu onoo jechuun narraa naayyuu hin deemu waan namaas maxxansee maal jedhu jedhee uumaa viyuu sittiin argadhu naayyuu hin deemu. Silkii waa maara'uu kaaftee bakka jirtu sana naannaa jirtu sana isinitti haa himattu adaraa achi keessaa baasaatii adaraa gooftaa isiniin jedha baasaatii hojii barbaadaa fi Saawudii zooteen deematte Dubaay zooteen deematte daldaalaadhuma argattanii akka ishiin Beeruutirraa akkana dhuftee hojii ishee hojjetattu nu godha adaraa isiniin jedha hin beeku dhugaa waaqaa bifa ishiin beeku ishiin garuu asumarratti na beekti waan ta'eef adaraa isinitti haatu silkii waamaa jira. Adaraa isinitti haatu adaraan irra jiru ofirraa buusee hin jira. Bakka ishiin jirtu Beeruuti Jiddaa immoo maaliin jiranaan jette ishiirraa dhaggeeffadhaa dheen qo'aa daawwalaan jira. Adaraa isinitti haa ta'u fedhii hojii qabdi malee fedhii biyyatti deebitee galuu hin qabdu abdii hin qabu jetti kan adaraa gooftaa Yesuus naa jajjabeessaa koomintii irratti rakkinni akkuma ofiirra na ofii koorra ga'ee an arge waan ta'eef haadha ishii kan dhabde caala bakki botaa hojii ta'uu fi didee baay'ee qormaata guddaa keessa jirti. Fedhii keessa yoo ta'e jajjabeessaa soba miti. Fedhii keessa yoo ta'e botaa barbaadaa fi dabarteen talquun haa hojjetattu. Biyyatti achas hin deebuunaan jette fedha biyyatti galuu hin qabu. Jettee sagaleen koo akkasanitti dhaga'ama abdii guddaan qaba silkii ofitti butee hin jira.
waamaa jira qashii qaa waamuu walitti deebinaallee malee isin irratti hin dheeressu waan ishiin jettee biyyichaaf naannaa ishiin jirtu biyyichillee beerutti ta'uu nan beeka kanatti miteetti naannaa jirtu sana himatte tarii daldaalaan naannaa sanaa yoo beektan isin immoo silkiidhaan akkanaa nyaatanii kan akka ganniifaatti kan akka raayilfaatti dabarsitanii tigistii silaa dhufteetti gaajaan sagalee taatuuf jedhee abdii guddaan qaba. Silkii waamaa jira kaasaan jirtu ani itti mee miti akkuma kana hojjechaa jiru waamaa kunoo biran jirtu natti fakkaate ka sa'aatii maleedha kun sa'aatii 8 reef ta'a isin biraa sa'aatii 2dha egaa machee mishinillee sidhaatiin hojjetti sidhaatiin hojjedha jette nyaata hin dandeessi tarii hin beeku laasa kana sidhaatiin hojjedha waan naan jetteef isiniin jedha kanaafiyyuu irraa gooftaa maaloo barbaadaa fiiti aannetti sabboontu madaamin keessa yoo nama barbaade godanyaan madaamin keessanii yoo nama barbaade ijoolleen baay'ee jirtu ijoollee Saawud Arabiyaa baay'een keessanii waaqayyo dhimmi keessan haadha irratti viidiyoo koo ilaaltu nan beeka hin jirtu adaraa barbaadaa fi isiniin jedha caaltootillee tiyyaatillee caaltuunillee baasawee ati hojii waaqayyoomti si gargaaru malee sammuu kana nuti dubbisaan jiru hojii galteef hin gallee kee hin beeku beeruutirraa nama achi darbu adaraa daldaalaa keessatti himaa fiiti. Biyya kamiyyuu haa ta'u deemtee hojjechuu fedhii qabdi. Fedhii biyya Itoophiyaatti deemtee galuu hin qabdu. Akkasisiniin jedha. Xumureera dhugaa. Jedhe. Qonan dhufaa waqqaashi qoo xumureera. Akkanasiniin jedha daraa gooftaa daraa ishiin natti kennite isinirra kaa'eera. Innaa kanan jedhaa yoon dogoggorina of galchaa dhugaa dhumadhaa waan sobaa miti. Indoo sagalee ishee dhaggeeffachiisan silkiin irraa kaasaan jirtu hojii fitti hin tolle natti fakkaate. Hello Loomi waayee nagaadhaa silkiin kaastu Loomiyye nagaadhaa akkami maal taate? Hin argine si beekta hojiin qaba ammaa gara shilti beetiin naqadee yoon akka laalu silkiin inni harkee dhiifama akkam. Rakkoon qabu Loomi koo akkam nagaa keetii? Ani naguma galata waaqayyo Loomi waysi gaafadhaafan. Hello. Akkasiin jedhee? Haa beektan nagaa. Wayye akkasiin jedhee? Gara hojiitti deebitaa ammaatis gara min jira jettee? Animoo. Eeyyee iddoo jirtu sana biyyichi maal jedhama naannichi maal jedhama? Naannaasaa? Libaanos okkee kadheera jechuudha Libaanos jedheetanii Libaanos immoo biyya biraa ta'a laata rifadhe deebi Libaanos Beerut keessa jechuudha Beerut keessa jechuudha. Libaanos Beerut waa'ee fakkaata garuu walumatti yaamamti malee. Qoy yeroo si fuudhanii deeman dursa Dubaay hojjettanii si geessanii miti? Akkanaan jetteetti. Samaan akka achi immoo naachi geessu immoo ta'uutiin beeksisi dabarsan jechuudha Beerutitti. Amma too argatte biyya kama jechuu barbaadda too namni akkana ofitti gara diidatti si fudhatee hojii si barbaadu jiraate biyya kam deemuu barbaadda? Wii ani yaa'utu beeka kan waaqayyoomtu oduu bakka biyyummaa nagaa biyyummaa. Bakka fiqir. Maal siin jedhu namni kaa jireenya ofii keessatti waan guddaa hawaa mitiire. Dhugaadha. Koo kanaaf ani kan biyyuma san deemee yaa'u kaa'utuman hojjedhe baay'ee dasna jedha. Biyya kam deemuu barbaadda siin jedhe Loomitti? Yoo wayii akka ijoollee. Ani waan Dubaay deemuu barbaada. Sila biyya gaariin isaa mitiire Dubaay? Dubaay immoo biyya gaariidha kaa'ee amma afaan dandeessaa intini maal nyaata hojjechuun dandeessaa ree? Afaan barte. Ara nyaata hojjechuun danda'u nyaata teessatti na dhiyeessitu nanneessitu madaamti nama guddaa sila taatufumaaf hojjetatti isheen ijoollee kanutti dhiyeessitu isheen. Nyaata gara nyaata hojjetamutti. Kanaafuu bakka naannoo jirtu sana waan ta'eef Dubaayin deemuu barbaada jechuudha yoo argatte Beeruutii Dubaayitti akka akkana si fuudhanii hojii si barbaadanii daldaalonni jechuudha. Kanuma si gaafachuuf si dawalee galatoomii gara hojii keetti deebii bakka ishii yoo si arganii waaqayyoo na gargaaree akkuma jette karaa keellee naa mijata ta'e akkuma jette fira waaqayyoo ta'e ijoolleen obboleewwan koo si barbaadanii in argatta abdii guddaan qaba ishii sidaatiidhuma garuu.
galatoomii waaqallee waaquma beeka rabbillee nuuf. Maal sii godhe naa galatoomii jechuun gaafa argatte malee galatoomii maal barbaachisa kun waaqayyo si gargaaree yaa'u akkati jettetti haala ulfaata kee jirta waan ta'eef cinqatii kana hundumaa keessa akkati baatu barbaadee malee waan biraatii fi waan biraa naa godhiifi miti galatooma akkanaan jettuuf illee miti obboleewwan koos keessa jiran yoo sii barbaadanii inni nagaa waan ta'eef isaanitti si dabarsa kanaa jedhee tan si gaafadhe. jechuun keetu dhugaa rabbi sammaan akka rakkina kiyya kan arguwanaa fi waaqa tokkicha bichaadha oduu sitti meeshaa namaan torabsi dhiisi maal godhan malee waan hunduu carraa waaqatti. Bakka homaa rakkoon tokko hin jiru hojii keetti deebii fayyaa ta'ii waaqayyo jedhe immoo hin argatta abdii guddaan qaba akka isaan sii barbaadan afaan hin dandeessa waan ta'eef. Ole bakka naa galatoome baay'ee toofte. Silaa kana siiti fikkoo kana jechoota xiqqoo wal fakkaatu malee badeembitti wal fakkaatu beektaa miti. Akkana jedhani ta'us kaa jechuun marraan jedhamtu kaa ta'us waan barbaade ta'eyyuu afaan hin beektu hin jedhamtu kaa afaan hin beektu. Hundumaan afaan isaanii xiqqoo beekama afaan gara isaanii keera biyya isaanii nama silkee kanas nan laala waan ta'eef xiqquma walirraa goora malee. Jadi in barta rakkoon qabu hojiidhuma argadhu malee yaa amma kana afaan immoo dirqama yaale amma nayyuu beektee deemte yeroo biyyarraa deemte inni amma kana hin miti yaada amma kana sin canna qoree yaadan. Isa ammas hin jedhe afaanis immoo inuu rakkina hin qabu innu afaan biifu waliin fakkaatu waan afaanuma achiisanuu beeka xiqqoo isin jechuu kiyyaafini. Bakka ishee kanuma si gaafachuuf walii galatoomii gara hojii keetti deebii waaqayyo si gargaara immoo kadhannaa kee kadhatadhu akka si gargaaruu fi si gargaara immoo abdiin qaba yoo miti waaqayyo nama gargaara. Wayita giyyeetti yaatumtillee jiraadhu waaqayyo isa jiraachisu daa'imatii wajjin maatii wajjin nu gaarabbiin. Ameen haadhoo koo eebbifamii oolmaa gaarsiifaa ta'u kanaaf asii dawwale. Tole giyyeetti jiraadhu. Eeshi saree koo galatoo. Kunoo akkuma amma dhageessan gaa viidiyoo isinitti dheerate malee akkuma isiniin jedhee dhugaadhuma waan sobaan nan barbaachisu mucaan kiyya akkatti ilaalaa sirkii kana tolu jedhee ilaala dhugaa waaqatu isinitti agarsiise hattuu leebaa qabaa leebaa hattuu leebaa qabaa leebaa hattuu leebaa hattuun akkatti zikkii jaba baattee laattu zikkii laatti ilaala hattuu. Hattu akkuma isiniin jedhee dubbii waan sobaan nan barbaachisu sobaan biyyuutti argachuun barbaadu adaraa gooftaa maaloo cinqatii keenya jiratte barbaadaaf isinitti dabarseera waaqayyo sunaa eebbisu ituun hin salacha'iin viidiyoo kana dhaggeeffadhaa hin dheerate dhiifama guddaa immoo naa godhaa isiniin jedha obboleewwan koo naa jiraadha.